Mee dabarsinii dhaggeeffadhu dubbii kana. Yeroo adda addaatti YouTube chaanaalii kana irratti barnoota adda addaas yaada adda addaas wantoota tokko tokko irratti waan naa gale waan nama hubachiisuudhaaf hojjetaan jira. Garuu har'ammoo qoosaa tokkoon isinitti hima. Qoosaa sana keessa garuu dubbii jabduu jira. Dubbii dhuka qabdutu of keessaa jira jechuudha. Qoosaa kana keessatti egaa namni agadaa baalaan hin beekne dubbii gaashaan hin beeku jedha Oromooni. Kanaaf agadaaf siphoo yookaan immoo mishingaa adda baasanii kan ittiin beekanii baala isaati. Egaa dubbiis immoo gaashuma isaatiin adda baafatanii beekatu waan ta'eef mee fakkeenya tokkoon sitti hima waan ijoolleen barattootaa jettee achi immoo fakkeenya kan biraa ammas siniin dabala. Bifa qoosaatiin jechuudha. Barsiisaa tokkotu ture. Barsiisaan kun aanumatu waa hunda beekaa jedha. Akka carraa ta'ee mana barumsaa tokkotti qacaramee aanumatu waa hunda beekaa jedha. Kana jechuun barsiisonni warri kaanis aanarra hin beekanii, hoogganaanis hin beeku, ittaanaanis hin beeku, aanumatu beekaa jedha. Dhimma kamirratti aanumatu beekaa jedha. Kana booda ijoolleen maal gootii? Egaa kutaa tokkotti dhageetu ijoollee kana ida'uu barsiise. Herreega barsiisa waan ta'eef barnoota herreegaa barsiisaa ida'uu barsiise jalqaba. Ida'uu kana ida'ee fakkeenya sitti agarsiisee walitti ida'ee karaa adda addaatiin fakkeenya fudhatee ijoollees kaasee walitti ida'ee gamasii gamanaa walitti fidee walitti ida'ee kana lakkaa meeqa jedhee ijoollee sadii asii fuudhee gamaa immoo sadii walitti fidee yoo walitti dhaamtan jaataatu jedhee itti agarsiisee waa meeqa itti himee ijoolleen kun hubatte. Ittaanee kutaa lammaffaa gaafa galanuu waggaa isaatti baay'isuu barsiisa. Sanaafuu waliin baay'isuu kanallee mallattoo baay'isuu fayyadamee waa baay'ee isaan hubachiisee isaaniif gale ijoolleen nuu gale jette. Ittaanee immoo hir'isuu barsiise. Akkamittiin akka hir'ifamu lakkoofsa hir'isuun akkamittiin nama hir'isuun jenneen lakkoofsa hir'isuun akkamittiin akka danda'amu gamasii gamanaas gamasiis gamanaas godaas gaaraas hir'isee itti agarsiise. Sana booda tole nuu galee jettee ijoolleen. Egaa bara dhufu immoo jedhe waggaa sadaffaarra dhaabbate. Hiruudhaan isin barsiisaa jedhe. Jennaan ijoolleen walii galanii harka baasan. Waluma duukaa jechuudha. Maal jennaan tokko tokkoon dubbadhaan lakki tokko tokkoon hin dubbannu jedhe. Gaaffii keessan tokko tokkoon gaafadhaa seeraan immoo yaada qabdunnaan yaadi nu qabnu yaada tokko jira yaada walii galaa jedhani wali mari'anneerraa nu galeera ida'uun nu galeera baay'isuun nu galeera hir'isuunis nu galeera amma immoo bara dhufu immoo waggaa guutuu kanaan booda hiruun isin barsiisa gatii jetteefi hiruu barachuun barbaannu jetti ijoolleen. Maalii jedhe barsiisaan. Lakki amma kanaan booda amantaanis ta'u qomoonis ta'u afaaniinis ta'u umuriidhaanis ta'u beekaaf wallaalaa jechuudhaanis ta'u yookaan immoo kan barate kan hin baranne jechuudhaanis haa ta'u kaaba kibbaanis haa ta'u baalixaanis haa ta'u akkatii nu hirtu hin barbaannu jedhani ijoolleen kun hiruu akkati nu barsiiftu hin barbaadnu jedhani ijoolleen yoo mallattoo tokkummaa jiraate nu barsiisii jedhaniin. Bifa kanaan egaa dubbiin abbaa galuuf galaa ijoolleen kun kanaanii barsiisaa sana kanaan booda nu barsiisuu kee hin feenu barsiisaa biraa qacarachuudhaaf beeksisi baheera manni barumsaa beeksisa baaseera kanaafuu barsiisaa biraatu nu barsiisa waan ta'eef sin barbaannu jechuu eegalan jechuudha. Maalirra akka ga'an guyyaa biraan sinitti magaaffiin isaanii. Bara tokko immoo amma inni biraan inni qoosaan inni biraa bara mootummaa dargii keessa iyyuu namichi tokko dhuguma sirrii manni kuni
Arsii lixaa jechuudha. Godina Arsii lixaa naannoo Shaashamannee irratti leenjii kenna. Amma leenjii kennu kana keessatti leenjiin kun waa'ee sooshaalizimii, waa'ee command economic systemii, waa'ee akkaataa itti Soovet Raashiyaan akkamitti akka guddataa jirtu, akkamitti akka deemaa jirtu qonnaan bulaa leenjisa. Qonnaan bulaa kana keessa namni kutaa lama barate jira, namni kutaa tokko iyyuu hin galin jira, namni kutaa 10 ga'ee jira, kan 12 ga'ee hin jira, 12tti dhiisee kan qonnatti deebi'ee, kan fixee qonnatti deebi'ee hin jira, 12 fixee nama adda addaa jira. Irra jireessi immoo kan hin baranne iyyuu. Masarata timirtii kan jedhan sana kan durii sana maqaa barreessuu qofa warra baratantu jira. Amma isa booda leenjii lama ta'anii kennu. Egaa inni itti gaafatamummaadhaan Finfinnee dhufee leenjii kana ofii isaatiin immoo dhaqee qonnaan bulaa leenjisaa jiru kun leenjisee erga xumuree booddee akkas jedhe. Attami leenjiin kun dubbii wanta amma isinitti himne sooshaalizimiin kun, command economic systemiin kun, leeninizim, maarkizimiin kun isinii galeeraa hoo jedhee gaafata qonnaan bulaa. Qonnaan bulaa waluma gahee wal duukaa sagalee tokkoon. Eeyyanuu galeera. Isaanii ganamarraa jalqabanii leenjiirra waan turaniif beelaanii sa'aatiin lakkanaatti ga'ee namicha akka isaan gadhiisee dafanii galaniif jedhan malee waan isaanii galeen jiru. Isa booddee namicha akkas jedhe. Isa biraa walii wajjin leenjisanitti achi garagalee akkas jedhe. Wanti kun waan ammoo hafuunaan gallee isaanii galee jedhe. Ana isa leenjii kennaa jiru hafuunaan gallee iyyuu. Qonnaan bulaa kanaa galee jedhe. Asaaseetu sagalee gadi qabatee akkas jedhe. Sanaan booda namichi inni akkas jedhameen kun hiriyaan isaa sun dubbii sana turee jalaa baasee dubbatee jechuudha. Gaafa sana leenjii sana irratti obbo Kamaal akkas jedhanii anaafuu naan gallee isaanii galee jedhee jedhi jennaanuman jedhe malee mootummaan jedhi jennaanuman jedhe malee anaafuu waa'een sooshaalizimii, leeninizimii, command economii jedhamu kun naaf hin gallee jedhe namichi jedhama. Kanaafuu yeroo baay'ee waan nuun galle waa baay'ee akka waan nuu galee fakkeessine namatti illee himna. Nama sanaan sii galeera waan kana hubatteettaa jennaan nuyyuu nuun galle. Kana caalaa dubbiin dhedheeressu yoo YouTube chaanaaliin kun sitti tole subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan na bira dhaabbadhaan siin jedha. Nagaa ta'aa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa.